So today is a very special day. It's a day where we celebrate Jesus. It's a day where we celebrate religion. And it's an honor to be the President of the United States. Our country is doing so well. Prezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akkuma dhaadate guyyaa irraa haleellaa cimaa iddoo tarsiimoo eegdota warraaqsa Iraan rukutee jiraachuun dhaga'ame. Rukuttaa fi haleellaa Ameerikaa fi Israa'el tana booda ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun ibsa kenneen riqichoota Iraan 8 haleeluu beeksise. Bal'ina oduutiin dhiyeessina. Prezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron lammiileen Faransaay Iraan keessatti hidhaa turan akka gadhiifaman guyyaa irraa ibsa kenneen beeksise. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaadhaa gaazexeessaa kubbaa miilaa falmisiisatee fi tartii FM irratti CD Ispoortii irratti gulaalaa garagaraa ta'uun tajaajilaa ture. Haluulaa Firaa'u hojiirraa dhorkuun dhaga'ame. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen dambe isin dhageessifne hangafoota oduu lammii miidiyaatii amma bal'ina oduu isinitti himu. Prezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp edda galgala ibsa kanneen Iraan yoo harka kandoo baatte yeroo gabaabaa keessatti baddii jechuudhaan dhaadate. Tiraamp dhaadannoo isaatiinis Iraan sa'aatii 10 qofa qabdi jechuudhaan doorsise. Akkuma doorsisee guyyaa irraa Iraan irratti haleellaa cimaa raawwatee jira. Tiraamp eega iddoo tarsiimoo eegdota warraaqsa Iraan odola guddaa hargina haleelee booda ibsa kanneen Iraan guutumatti ni diigamti jechuudhaan kana booda immoo Iraan wanti ja'amtu hin jirtu jechuudhaan dubbachuun dhaga'ame. Tiraamp haasawaa isaa guyyaa irraa erga haleellaa raawwateen booda taasiseen Iraan lafarraa haxaa'unaa jechuudhaan dubbatee jira. Tiraamp Iraan yoomuu akka hin dandamannetti haleellee jirra jechuudhaan anis garuu haleellaa kana hin barbaanne ture. Seenaa addunyaa keessatti taateen kun taatee barbaachisaadha jechuudhaan dubbatee jira. Ibsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii haasawaa Tiraamp ilaalchisee baaseen ammoo ibsi Tiraamp kana kun duguuggaa shanyiiti jechuudhaan haasawaa Tiraamp kana balaleeffachuun ibsame. Yaaddoon biraa ammoo Tiraamp yeroo kana kan dubbatu boombii niikuleeraa as booda akka fayyadamuu isaatis himeeti jira. Ameerikaan boombii niikuleeraa irraa kan hafe hanga ammaatti meeshaalee waraanaa qabdu hunda Iraan irratti kan fayyadamtu yoo ta'u meeshaa waraanaa isa harka caalu Iraan keessatti babbaduulleen ibsameeti jira. Meeshaalee waraanaa hedduun Iraan keessatti kan barbaadan haggaa ta'u dhiyeenya immoo xiyyaarri F-15 illee Iraan dhaame akkasumallee qonnaan bultoonni Iraan illee jettiilee Ameerikaa hedduu rukutuun dhaga'ame. Bulchiinsi Tiraamp meeshaalee kana hunda fayyadamee milkaa'ina tokkollee argachuu dhabuun burjaajii fi mufannaa guddaa keessa galchuudhaan Tiraamp yeroo ammaa tana boombii niikuleeraa akka fayyadamu yaadachiisee jiraachuun ibsame. Ibsi Tiraamp kun mufannaa wajjin kan wal fakkaate hoggaa ta'u ibsi kun ammoo yaaddoo biraa kaasuudhaan meeshaa niikuleeraa fayyadamuutti geessuun addunyaadhaaf balaa guddaa akka ta'e simameeti jira. Haleellaan guyyaa irraa waraanni Ameerikaa fi Israa'el odolaa fi riqichaawwan Iraan irratti raawwatan booda ministeerri muummee biyya Israa'el Benjaamin Netanyahu illee ibsa kanneen waraanni Israa'el odolaa fi riqicha tarsiimoo humnoota eegumsa warraaqsa Iraan ta'an 8 rukutee barbadeessuu beeksise. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun guyyaa irraa ibsa televezyiinii kanneen waraanni Israa'el guyyaa irraa sarara baaburaa fi riqicha Iraan keessa jiru irratti xiyyeeffachuu isaa beeksisuudhaan bakkeewwan kunneen eegdota warraaqsa Iraan fayyadamaa akka turanis ibsatee jira. Ministeerri muummee Israa'el kun ibsa kana yeroo kan ragaa haleellaa kana deeggaru kan hin kennine hoggaa ta'u Netanyahuun ambaasitii dabaluudhaan biyyi isaanii haleellaa kaleessa raawwatteen xiyyaarota geejjibaa fi heelikooptaroota 10 ol barbadeessitee jiraachuu ibse. Xiyyaaronni fi heelikooptaroonni kunneen eegdota warraaqsaa akka fayyadaman himuudhaan ammas garuu ragaa ibsa kana deeggaru kan hin kennine ta'uun ibsameeti jira. Prezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron lammiileen isaa lama kanneen Iraan keessatti hidhaa turan guyyaa irraa gadhiifamuu isaa beeksise. Prezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron lammiileen isaa Seersii Kooleetii fi Jaakaa Paaris to'annoo Iraan jalatti hidhamanii turan akka gadhiifamanii gara Faransaay deemaa jiran guyyaa irraa beeksise. Yeroonni kunneen ji'a caamsaa bara 2022 imala turistii gara Iraan otoo deemaa jiranii kan qabaman hoggaa ta'u mana hidhaa Eevin keessatti hidhamanii turuun ibsame. Yeroo sanitti mootummaan Iraan basaasaa fi jeequmsa kakaasuuf jechuudhaan kan himate hoggaa ta'u himannaan kun bu'uura kan hin qabne jechuudhaan yeroo sanitti mootummaan Faransaay mormee turuun ibsame. Lammiileen Faransaay kunneen yeroo hidhaa turanitti televezyiiniin himachuuf dirqamuu fi murtiin hidhaa dheeraa itti murtaa'ee turullee amma garuu gadhiifamanii jiraachuun beekame. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron guyyaa irraa ibsetti lammiileen kunneen wayita wallabdeen naannoo baajiddu galeessaa keessatti hammaatee jiru kanatti gadhiifamuun isaanii milkaa'ina dippiloomaasii guddaadha jechuudhaan dinqisiifannaa qabu ibse.
hiriyoonni kunneen yeroo Faransaay gaanitti qorannoon fayyaaftiin sammuu akka irratti taasifamullee ibsamee jira. Dhiyeenya kana immoo hariiroon dippiloomaasii Faransaay Iraan daran cimuudhaan Iraan adoonii daldala Faransaay eegdota warraaqsa Iraaniin eegamte ulaa daldala Strait of Hormuz keessa akka dabartu hayyamuun ni yaadatama. Faallaa kanaatiin ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron dhiyeenya arrabsoo adda addaatiin dhukkee walirraa kaasuun ni yaadatama. Manni marii miidiyaalee Itoophiyaadhaa guyyaarraa gaazexeessaa kubbaa miilaa falmisaatiif tartii FMCT ispoortii gulaaluudhaan beekamu Alulaa Fireew hojiirraa dhaabuun dhaga'ame. Gaazexeessaan Alulaa Fireew kun torbaan muraasa dura sababii amantii kiyyaatiin waajjira kana akka hin seenne na dhorkanii jechuudhaan kan himate hoggaa ta'u guyyaarraa ammoo hojiirraa dhorkamuun isaa dhaga'ame. Manni marii miidiyaa Itoophiyaa gaazexeessaan kun naamusa cabsee jira jechuun kan himate hoggaa ta'u kana hordofuudhaan manni marii kun guyyaarraa gaazexeessaa kana irratti murtee dabarsee jira. Peenaalii jiddu galeessaa mana marichaa dhimmoota marii sanyii gosa amantii tamsaasa ispoortii kallattii mariisichaa irratti kan dabarse ta'uudhaan hoggaa ibsu dhimmi kun ammoo seera ogummaatii fi seera miidiyaalee kan cabse jechuudhaan hoggaa himatu xalayaa deebii gaafachuun gara marsariitii erguun deebii marsarichaa ammoo komii kanaaf kenne gaa akka hin taane ibsee jira. Hogganaan marsarichaa komii dhageeffatan xalayaadhaan dhiyeesseef deebii kan kenne hoggaa ta'u kana malees ammoo gareen jiddu galeessaa yeroo komii qoratu ibsa waa'ee komii isaanii qunnamee qaamaan dhaga'ullee ibsamee jira. Dhimma kanarratti mariin bal'aan erga taasifamee booda peenaaliin komii gaaffii buufanni kun komii kanaaf deebii akka kennu dhiyeesse naamusa miidiyaa haalaan cabsuu baatullee naamusa ogummaa cabsuun akka yakka ta'etti ibsuudhaan keessumattuu dhimma amantii yoo ilaalamu dhimma dhuunfaallee ta'e gaazexeessonni oduu fi sagantaa yeroo dhiyeessan eeggannoo fi naamusa ogummaa olaanaa agarsiisuu akka qaban dhaamsuudhaan keessumattuu yeroo tamsaasa kallattii akkasumallee gaazexeessitoonni sagantaalee itti fufanii oomishaa jiran irratti eeggannoo akka godhanis yaadachiisee jira. Haa ta'uutii malee xalayaa mana marichaa erga laaleen booda komiin dhiyaate kun gaazexeessaan kun akkaataa dambii naamusaa fi naamusa mana marichaa heera 00 takka muraa 15tiin kallattiin deebii fi ibsa karaa buufataa kennuu fi marii cufaa irratti hirmaachuu mannaa xalayaa kana karaa miidiyaa hawaasaa isaatti maxxansuu filatee jira. Kunis ammoo naamusaa fi seera ogummaa kan cabsuu fi akkasumallee fedhii fi imaammata mana marichaa faallaa kan ta'ee fi duullee arrabsoo miidiyaa hawaasaa eegaluu isaatiinis adabamee jira. Kana malees manni marii seera hundeeffamee fi fedhinnaa dhaabbilee miidiyaa 120 ol ta'anii hundeeffamee waldaalee ogummaa gaazexeessota miidiyaalee hawaasaa fi miidiyaalee intarneetii manni marichaa naamusa ogummaa gaazexeessummaa cabsuu irratti komii qabuu fi akkasumallee murtii qabu dabarsee jiraachuun ibsame. Kana malees gochi naamusa hin qabne gaazexeessaan kun raawwate kabaja mana marichaa irratti dhiibbaa akka qabu hoggaa ilaalamu addaan cituu bulchiinsaa buufanni kun fudhatamee fi murtii mana marii fakkeessuudhaan duula miidiyaa hawaasaa irratti banee kan burjaajii uumee fi akkasumallee bakka balleessii mana marichaa kan ta'ellee ibsee jira. Itti gaafatamummaa labsii 1238 muraa 13tiin ammoo manni marichaa murtee kannee fi amanamummaa sirna walto'annoo uummataa biratti kaka'umsaa fi laamsha'uu kan uume ta'uu ibsee jira. Kanaafuu manni marii miidiyaa Itoophiyaa gochoonni akkanaa seera naamusaatii fi seera ogummaa gaazexeessummaa kan cabsan waan ta'eef tarkaanfii kana fudhachuun ibsamee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gabbaatti isin biraan gahaa turre turtii gaarii.